Akkam jirtan nagaa fayyaa? Gaarii jajjaba. Mee seenaa mee? Dhiigaan bayyoo. Seenaa sheer godha akkuma dhuftanii. Dhufne. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu nagaa fayyaadhaa isin? Kolkolee qabsoo Oromoodhaa durii as nyaatte takka xiqqashoo irraa dudubbannaa. Seenaa mee? Sheer waliif godha. Sheer waliif godha. Sheer waliif godha. Akkuma ol seentanii sheer godha. Sheer godha. Sheer godha. Sheer godha. Sheer godha. Sheer godha. Akkam jirtan nagaa fayyaa gaarii jajjabaa. Mee itti seenaa dafneeti warri hangi seena kun sheer waliif godha. Awoo caffeeraa miti jaalataa. Jaalataa lammii. Kun gudari kun. Yaa jara keenya oosaa jaamee warreen asitti gabrummaa Oromoo dura biyya tanatti walitti qabame tokkotu jira. Warreen shiraan beekame tokkotu jira. Shira qabsoo Oromoo jalqabarraa kaasee hanga ammatti warreen harka keessaa qabantutu jira. Murna as keessaa hin buqqaan. Murna hayyoota Oromoo keessaa jabaa ol ba'e nyaatu tokkotu jira. Kun Oromoodhaa ta yeroo dheeraa dhabne awoo kamiin dhufa? Yee! Tiboo isaan seente osoo आओ जाल अस्सलाम वालेकुम कोई बेकोई वानी कैमरा से रेफरेंस दिन दुफा Aye. Egaa warra gartee qabsoo Oromoodhaa tana akkam beekamnetti nyaachaa jirutu jira. Murni kun hogganaan isaanii Asaffaa Jaalataati. Profeesar Asaffaa Jaalataa jedhanii jaarsi tokko jira. Nuti irraa saayina akka namatti dhiisuun beeynu. Jalqabarraa kaasee rakkoo Oromoodhaa jabaa Oromoo nyaachuu hoggantoota Oromoo keessaa gartee hegereen isaa beekan nyaachuu gaara keessatti eegalan. Amma marroo harkatti qabanii jiran. Jawaar Mohaammed 2017 dura OLCG san dura oosaa kana keessatti qabanii dadhaban warreen akka gartee Salamoon Ungaasheefaa jedhe. Murnoota shiraan beekame warreen abaa'oo tana keessa maandheeffatee ilmaan Oromoo addaan facaasuu qofarratti yaadantu jira. Otuu kan wanni kun dhugaan taane ta'e Oromoo wal nyaattu tanaaf furmaata ta'an ture. Garuu rakkoon isaan ta'u amma agarree jira. Akka udaan halkaniiti waa sadi balleessa jarri. Garuu rakkoo Oromoo furra ja'ameeti walitti qabama. Rakkoo Oromoo jalqabarraa kaasee wal nyaatinsi Oromoon jabaa isaa nyaachuu
ka olbee beekumsa ka qabu hayyooma ka qabu quuqama sabaa kan qabu ka itti cichu nyaachuu dura dhaabbachuu if keessaa baasuu qobatti galchuu irratti ololuu oromoo keessaa baasuu oromoon addaan wal dhoorkuu maddi isaa oosaadha. Maddi isaa ka ijibbaatame nyaachuu galaafachuu goota oromoo jechuu. Bakhilli warreen shira qaban tarabbii itti dhufteetuma fuuti malee isaanii lola du'uun agartu bakka takkatti hin du'an. Unoo sanuu bara hanga gartee deemuu dadhabanitti jiraataniituma du'an. Isaanii lolarra du'uun agartu. Gaaratti isaanii du'uun agartu. Isaanii wanta takkaan miidhamuun agartu. Rabbiilleen hin fuudhu sanuu. Garuu gootota Oromoo beektoota hayyoota warreen Oromoo fayyadan jaan ka danda'an nyaachuu ka dadhaban maqaa balleessuu. Jalqabarraa jaarraa abbaa gadaarraa eegalan. Jaarraa abbaa gadaarraa eegalan. Abbaa abaa'oodhaa hundee isaa abaa'oodhaa. Ka alaabaa Oromoon dur kutatti qabsaa turte. Harargeenuu ituu fi afran qallotti diina ifirraa ittisaa turte. Arsiinis akkasuma, Baalees akkasuma turte. Shawaan, Walloonis akkas turte. Namni jalqaba akka Oromootti Oromoon akka qabsooytu. Tiyaadee abaa'oo je'ee hundeessee lafa kaa'e eessatti akka hundeeffamte eessatti akka dhukaafamte akka Oromootti jechuudha. Kana nyaataniiti maqaa balleessan. Nyaachuu dadhabnaan jaarraa abbaa gadaa maqaa balleessan. Isaaf jecha obboleessaas nyaatan akka baaroo tumsaadhaa. Jaarraan nyaate jechuudhaaf baaroo tumsaa achi geessaniiti gaara keessatti nyaatanii maqaa jaarraa balleessuudhaaf du'uu fi dide jaarraan. Oromoo itti duulchisanii cuqun dibanii faltii dibanii gartee jaarraa osoo lubbuudhaan jiruu goosharashii baasanii dhaaba ifii hundeesse kana keessaa goosharashii baasanii maqaa itti moggaasanii maali islaamummaa jedhanii baasanii Yaman keessatti kophaa galchan. Arrammoo jaarraa abbaa gadaadhaa goota hundi gizee isteeja irratti ol ba'u jaarraa abbaa gadaa goota keenya jaa. Gaafas asuma ta'aniiti isaan osuma kana keessa jiranii beeku. Ka jaarraan nama ija walitti qabu dhabee gartee reefki isaa biyya galee namni guddaan san watarritti awwaalame. Ammaan tana siidaan jaarraan waa dhaabbamuu jaan. Itti mul'is gadaa nyaatan. Mul'is gadaa itti Somaalee seeneeti Somaalee keessatti milishaa Somaalee nama hin jirre da'iifa namaa itti bitanii lola Tigree lola TPLF dandamatee Magdashoo ka waliin seene Somaalee keessatti mul'is gadaa milishaadhaan nyaatan jechuudha goota. Itti nadhii gammadaa nyaatan. Sinigala. Amma marroo fi juwaartuu isaa hafe. Isaanii hafe jechuudha. Namni Oromoo keessaa ol bahee isaaniif hinuman ta'u. Amma marroo akka qabaniiti asii itti gaafatamaan hoogganaan murna kanaa Asaffaa Jaalataati. Piroofeesar Asaffaa Jaalataa. Abbaan cubbuu abbaan shiraa as jira. Marroo akka qabanii mucaa sossoo'uu kutanii waraana itti ijaaranii waan hin dhagaamneef malee amma Wallaggaa tana keessatti affeellumaa fi abaa'oo gaafa dursan jettaan hin dhagaamtu. Si galee beekanii dhiisaniif ifiin dalagan nama dalagu sossoo'uu kutan waa diiguun ni salphatti. Sheer godha, sheer waliif godha. Waa diiguun ni salphatti. Waa jaaruun garuu ulfaattu. Waan takka hin dalagan Oromoo mataa walitti hin qaban nama 5 walitti hin jaaran akka Oromoon if bartu akka dandeessu waan takka hin godhan
garuu isaan eessaan Oromoon jabaatti laalaniituma akka rirmatti nyaatan. Akka rirmatti nyaatan. Asuma taa'anii jechuudha. Oromoon fayyaalessi quban qabu. Isinii galee. Amma ta duraftee fi nadhii gammadaas nyaatan jajjabaa akka jaarraatii sifirraa dhiiban akka mul'is gadaani nyaatan ammaan tana rabbiin waraana keessaa marroo ol baase. Akka qabaniiti ajaja keenya dideen waraana itti ijaaranii murna seesee ja'anii asirraa hoogganama. Profeesar Asaffaa Jaalataa haja'amu kanaa hoogganama. Isinii galee murna kana hawaasni Oromoo baruu qaba. Amma keelloo miidiyaa ni afeeran, OMN ni afeerre. Namoonni daa'ifni akka gartee beekaan gulummaadhaa jireenyi isaa guutuu Oromoo addaan diigurratti taajjabbii jee katabaa jiru ka amantiidhaan waa meeqa Oromoo akka fedhe godhu ni afeerama. Jawaar Mohaammed isaan biratti ni afeerama. Isinii galee jibba haganaa qaban. Jibba guddaa sadarkaa kana gahee qaban. Asii Ameerikaa kanaa maddaa jechuudha. Oromoon cal jeeti ma hoo jee deema waan jiru quban qabu jechuudha. Oromoo durirraa kaasii ifbar. Durirraa kaasii ifbar. Namni gartee jaarraa abbaa gadaa kana irratti duulee maa bilbilta buleeso. Jaarraa abbaa gadaa kana gartee irra duulchisanii ummata Harargee kanaas gosa isaatiis aanaa isaa aantii isaa irra duulchisanii cuqun godhanii biyya Suudii kanaas dhaqee Suudii kanaas irra duulanii tasaaniiti Ameerikaa fi Awurooppaan isaaniif dhiyoo. Ameerikaa fi Awurooppaan isaaniif dhiyoo. Hiyyaan bilbilingaati kaartoon maali